Asumaanu baarmanatti itti dhaqee sugutiin dhahee maal jaanii golti artii Oromoo amma dura anillee viidiyoo san dalagee ture agartan jedhanii yaada. Innillee maal jedhe dubarri Yaman keessa jirtan sagalee uummata keessaniif ta'an jirtanii yaada jiru kaasee ture jechuudha. Dhugaadha. Boo miidiyaa qabduun sagalee uummata keetii ta'uun maal rakkoo qabu? Silaa dha'uun harka dha'uun miti silaa keessa baasee ajjeesee baa yeroo yaadana fakkaateen. Aanee jaalalaa waa'ee gandummaa kana dhiisaa jeeti yaada kaasee jira jechuudha. Achirratti illee viidiyoo sun dalagee jira. Asumaanu waa'ee gandummaa nuti kan dubbataa jiru waa'ee gandummaatii miti. Yoo haan Oromoodhaaf sagalee ta'a kan jedhamu malee waa'ee gandummaatiin kan dubbatan jechuudha. Deetichi kumaa fi ibiddatti of ajjeesaa yaala. Osoo ibidda kanaan dhaamsa jee deemuuti ibiddatti lixee kumaa fi du'aa yaala. Waa'ee dhugaadha galchuutii fi wanti arti Oromoo garuu yaadni isaanii hoggaa laablatu xiqqishoo walitti ni jaalala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota kalleetu warreen jaalala kanaaf haaraa taalan asumaan like subscribe godhuu hin dagatina. Yaada qabdan komentii irratti hin barreeffataan isin jaa. Asumaanu kalleetu qarra maal qabatee dhufe yoo kan jettan taatan wanni qabatee dhufe uumaa xiqqisho waa'uma gartee jiru waa'een gartee ijoollee yuutuubaraa gartee Yaman keessa jiran irraa xiqqisho yaada qabanillee dubbatu dhufe ajandaa tokko asumaan kan deemaa jiru waa'ee yuutuubaraa gartee Yaman irratti deemaa jiru jechuudha. Yookaan komee qaban yaada qaban namni ibsataa jiru jechuudha. Asumaanu golti artii Oromoo amma dura anillee viidiyoo san dalagee ture agartan jedhanii yaada. Innillee maal jedhe yuutuubarri Yaman keessa jirtan sagalee uummata keessaniif ta'an jirtanii yaada jiru kaasee ture jechuudha. Dhugaadha. Namni uummata isaatiif sagalee ta'u jiru hin jiru ijoolleen yuutuubaraa jechuudha kan sanaa keessa jiran. Gola artii Oromoo dhugaadha yaadni nafas yaada bareedaa. Anillee yaada isarratti illee garuu yaada kan adda jira. Yaada nan gartee isaan sanarratti yoo yaada sanarra kaasillee innillee fidee agartan jee yaada. Asumaan golalchuu aanee jaalalaa ta'u maal jee aanee jaalalaa ammas Shariif Dirreetu ni beektan jedhanii yaada. Asumaan ugaa yaadni isaan kana tokko maal yoo ta'an aanee jaalalaa waa'ee gandummaa kana dhiisaa jeeti yaada kaasee jira jechuudha. Achirratti illee viidiyoo sun dalagee jira. Asumaanu waa'ee gandummaa nuti kan dubbataa jiru waa'ee gandummaatii miti. Yoo haan Oromoodhaaf sagalee ta'a kan jedhamu malee waa'ee gandummaatiin kan dubbatan yoo Harargee yoo maal wanni jedhamee hin jiru jechuudha. Aanee jaalalaa isinii fi gola artii Oromootii fi ammas golachuu isin waa'ee gandummaa kana waa'ee gantummaa dhiisaa maal jechuun waa'ee gantummaa kana dhiisaa jechuunsa naafuun gallee sana fakkaatti inni yoo ta'es waa'ee gantummaa kana dhiisaa jeetuma jechuun yaada qabu kanate kanumaafuu innilleen yaada kana kanas asumaan golachoodilleen viidiyoo marsaa tokkoffaa illee dalagee ture. Asumaan lamaffaa illee dalagee na fakkaatti marsaa sadaffaa isii qabaddeen isinii dhufaa jee viidiyoo sana irra gadhiisee jira. Hayyee isaan kuni jechuudha maaltu waa'ee yaani dhugaadha golchuutii fi golti artii Oromoo garuu yaadni isaanii hoggaa laablatu xiqqishoo walitti ni dhiyaatan fakkaate. Asumaan dhugaa dubbanne namni gartee Yaman keessa jiru takka kan Oromoodhaaf sagalee ta'e ni jira jee yaadu. Gaafa ijoolleen mana hidhaa Suudii keessatti rakkattee nama miidiyaa qabdanii sagalee nuuf tahaa jettee akkasitti iyyuu turte bahuu turte san namni tokko kan sagalee ijoollee ilmaan Oromoo kan mana hidhaa Suudii keessa jiraniif sagalee ta'e ni jira yoo ta'an ni jira jeen yaadu. Garuu asumaanuu isaan sana irratti illee yaadni isaan ibsatan sagalee Sa'idillee inni beekan jee yaada. Adaamatu taanee mikaa kaatu maal faayidaa qaba jee yaani viidiyoo duraanii as fidanii jiranii. Asumaanuu yoo wallahi na dhibee tanumaafuu ga'isin ana akka mataa kiyyaatti wanti artii Oromoo dhugaa isaa dubbatee dhugaa isaa jee injaan akka mataa kiyyaatti. Tanumaafuu aanee jaalalaa feetu deematis gaa taanaan jarba dhageessiin janna kaa'u taanaan walii gabbaan rakkoon qabu gandummaa dhiisaa
Duraan Oromoon hoggaanii fi isaan jechuudha akkana yookaan waan hawaasa keessaniif barumsa ta'u tokko hawaasa keessanitti as fiddan waan bareedaa jee kaasee ture gola aartii Oromoo. Asumaan gololchuu dilleen yaadni inni kee yaada bareedaadha. Maaliif asuma deebi'anii biraankii as deebi'anii biraankuma faasatti dalaganii beela keessatti kan jiru kaasee jechuudha. Kanuma garuu nuti illee uumaa jechuudha biraankii illee numa daleena dhugaa yoo dubbanne hin daleenu jennee kijibnu. Akkasitti aanee jaalalaati illee yaada isaa asumaan godhee jira. Shariif Diree Tuubilleen inni sun gaanii beekanii dubbii sana alanfatana fakkaatee anafaan isaa sun hedduu naan galmaan dhugaa isin gaafadhu. Inni illee miidiyaan keenya miidiyaa nuti fi waan feenerra daleena waan nuti tole daleena waan maal jee ture jiru. Boo miidiyaa qabduun sagalee uummata keetii ta'uun maal rakkoo qabu. Yoo bakka namni tokko rakkatutti nama saniif sagalee taate akka mataa isheetti waan bareedaadha jeetii yaada jechuudha. Ammiin kun nama miidiyaa qabu. Namni garuu dhugaa dubbatan namni bakka kanaan isa ilmaan Oromooti yookaan hawaasa Oromooti jechuudha. Namni isaan kana guddise dhugaadha. Waan feene daleena waan nutti tole daleena kan jiru yoo taate akka sanaa rakkoon qabu waliif gatteenye jechuudha. Asumaan gola aartii Oromoo maal jee mee waliin haa dhageeffannu. Namni dhugumaan Oromummaa himatu Oromummaa lakkaawwatu kan Oromoo ta'e yeroo artistoonni keenya akka kun jiru kanaaf artistoonni keenya dheenga daaroo daawwiidhaa kan biraan taa'uu fi ni duute. Ali biraalleen akkasuma Zariin Wadaadoo akkasii isaan nu hogooban akkasii isaan kanaafuu gadda guyyaa tokkoof yuutuubiilee isaanii irratti yoo ol baanii gartee gadda taa'anii garsiisanii jiraatan laayikii qaban. Maal yoo jettan saba keenyaaf sagalee haa taanu. Akkasitti gaa jaallatamtoota fi hordoftoota keenya goleewwan gola aartii Oromoo jee waan bareedaadha waan gartee hawaasa keetiif illee sila irratti dalagame fudhatamaa qaba jeen yaadu. Asumaan hayyee baay'ee akka inni garuu nama gartee hawaasa isaatiif sagalee ta'uun beekame jechuudha. Karma feeteenu inni waan akka diraamaa waan akka maal biraankii jaan kanallee nama gartee dalaguu si miti. Inni bakka arraan kan Oromoo rakkatutti nama sagalee hawaasa isaatiif ta'u miidiyaa qabuun jechuudha. Dhugaa dhawoo kasaa kanatti nuti illee hawaasa keenyaaf yookaan uummata Oromootiif sagalee taane waan bareedaadha. Kan raadonnes uummata Oromooti waan ta'eef jeen yaada hayyee golachuu duu maal yaadni isaa maal kan jiru mee waliin haa dhageeffannu. Bal'aadhaa dubbadhaa jechuun gandummaadhaa miti. Ganda xiyyaa dubbadhu hin jenneen. Ganda gartee xiyyaaf ganda tokko ganda xiqqaa tokkoof hin dubbanne. Obboleeyyan xiyyaa dubbiin xiyyaa kanaa afaan nama gogoositii yoo takkittiin bishaan kana diruga. Egaa obboleeyyan xiyyaa akkuma beekamu gaa isin gandummaa dhooftanii adabadhaadhaa hojii akkanaa nuti waan feene dalaynaa nuti gartee. Hayyee egaa asumaanuu agartan jee yaada dhugaa wallaahi baay'ee takka. Inni illee garuu viidiyoo 2-3 gadhiisee ture hin golachuu illee asumaanuu inni illee xiqqishoo yaada qabu godhee jira. Asumaanuu tana taanaan gaa rakkoon qabu hayyee ani jaalalaa ta'u maal jee yaadni isaa kan maal fakkaatu maal uummata kanaan jee yookaan uummata kana jechuudha yaada inni isaa naaf hin galle gandummaa tana dhiisa bakka jee kanatti. Namni waa'ee gandummaatiin kan dubbanne aanee jaalala habiibii kiyya kan isaan dubbatan illee waa'ee jaalalaatiin ani illee bakka sanatti viidiyooti aanee jaalalaa fidee kunoo kana jaa kunillee wanni uummata sanarraa banate maal jee kaasee ture jechuudha. Dhugaa dubbanne mee uummata gartee yuutubara Yaman keessa jirurraa wanni akka mataa hayyatti jechuudha. Barumsa yookaan waan barumsa hawaasa isaatiif yookaan uummata Oromootiif ta'u yoo jee dhugaa numaan eegaa amma garuu rakkoon qabu aanee jaalalaa waan inni waliin haa dhageeffannu. Sirriin jirtan wallaahi isin sirriin jirtan gola aartii Oromootiif Goolchawuut waan takka gandummaa ooftan gandummaa san dhaaba. Yuutuubaroonni Yaman sagalee namaa ta'an jiranii jettanii waa'ee gandummaadhaa oofu jirtan gandummaa san dhaaba gola aartii Oromootiif Goolchawuut. Asumaanuu gaa aanee jaalalaa waan inni jee ni galtan jee yaada. Hayyee kan biraatu eenyu yoo jettan Shariif Diree Itoophiyaa. Inni sunillee ijoollee direedhaati na fakkaate ogaa yuutuuba isaa irratti ilaalu
Ini tuh dubbi tanah alam fatau, dubbi sa sunai, angkat deh uang kam nuju uang fene dari ini, timur kam, berangkio dari ini uang fene dari ini mereka kam nu uang jiran ini, asmanu habibi ya, uang fete, uang situ tole dari lagu mereka kerja, kalau mau bakawas nih kayak, yoha, nama ganti hakat itu kopi sekali tadi, uang berita aja dia ada, media guna kabdu, apa manfaatnya orang tadi, ya sekali awas kayak tadi. Umat kayak berarti atilen konfidensi akata yoha umat nih kayak atilen jadi si jala tanah makan aja nih atilen asman umat nih si kabaja si jabe saya juga jabawi abatu jabe kata aku mah jatusan orang mau ayah Syarifah mali orang ada kayak bercukup kesan kan ini bisa bercukup kesan kan ini tidak kata ini ibarat kata nusia kalau mah obat ilmu orang motif segala dah di media udah nusia na media buda mukhamotuma yoro daga butsegna isi ratu kesin ciku yoro daga butsegna kena kata itu siasan sen ani gaba umati akka nama tokoti akka sharifiti akka sharif dirre tu berati ani bas wani ani darabu wani ma ani nafayida aja gak kono Syarif wani nih asmanu nigatani Yoko saat tiga tanah hanggan tuma yani mal jodle aneh jalan lain tanah tapi ya itu si aka ya tisan nama tak kebaikan udah ya nan anggaran nusin sudah berhenti saja tapi pernah tahu perbaca asman jalan tentu tapi orang itu kayaknya orang jalan akan hari atatan juga besun ya ada kapten Asia di barisan isinya asmanu warren garte channel kana hari atatan subscribe like share godo hinta gate nada wajah jabesun ada kayaknya hatatu asmanu awasi kayaknya numatu tu jabe kata numatu tu akai ini garte joda walte walin jiratu numatu guraju karo ane jala gantum pakai gantuan tanah desa pakai jasa itu si wang gantuman dupan wang garte youtuber golte arti orang mau youtuber di yaman kayak sejo Talagu dupat male wan biratan yo ka maka isan kam na kam fude as fide hingkap yo ruban gabatan uma isan kaban fide ya cudan ni takatakan la pakai cuda ini ulile dalaga sani yo hauji sani wan isan yo do bani wajani le takatakan asin isini fide ifa basun ko ya wan no lamne ya jira habibi ya ti afsi sin janna jira asmanu ga duga yo duga dupane Angkol tarti orang mau pamberi tara kasih asmanu malih fi jawadu sinjan na jira ba duga da nama kana garte kan yo ha cuda wae garte sagale umat sati yo ha umat orang motif tau dagatelle ate kaisan umat sati sagale tan khakate jirta ya cuda dawiti isan duran kaisa to pelalin yo ha ikinargin amma kasan ifargan kode jira aja ya tanah kamata hayat wala arti oromo asmanu duga khati duga kapdan senja nama bita gati toko abung matu nama video itu ya ada kisah kowa kena dani ti akan ni loka dia ada tuh kode nih yang tuh pada wallahi wanin na hasil peredaran nama ganti umat satif aka segalente akai san umat satif isani tip segaletan khakasnya jirawe juga garu mali isang kana ini akka garte youtuber yang mangke seti nama garte segala tauran be kamara cur kanu mafu nani ngarte isa kana itu dah ya desa kana yo mal jatan meninggal yo hawai dan tempat ini yo hay waya bi dekara injane yo warana terus marong dekara injane dan ini kasih umat kaisani masa kali hintane ya ada joko apa kasih asmanu kana wantef duga yo depan itu bara yang kayak sejiru dah ya juga beratan wan isan dalagan ya juga nak kemata hiatan wan nama ganti sih nama Jon Hirami wah isani kana nuti anggaran ada bara ini ya kasih bani asin kantuman ama bar topio beratan Ibrahim toko ini asih bani ya sudah wah ada mana bar tikesho wal kegani bar gawasan video latane jetta je yada teke so iman tu deme akan amal mal je gandum maran kaya cuda sawo serati
video san argitan jee yaada dachaas video isa waraabe achi durallee garuu akkanaatti dawalee banaan jira kun maal naan jee baarilleen waan dubbatee fakkaata asumaanu baar manatti itti dhaqee suguteen dhahee maal jaanii harka isaa cabsee jechuudha asumaanu silaa dhawume harka dhawumiti silaa keessa baasee ajjeesee baa yeroo yaadana fakkaateen amma garuu namni tokko beekadhu eegadaama kasaaraan sirra waan taatuuf wallaan waan sirra taatuuf kasaaraa isaa tuqqaafataa jechuudha deetichi fumaa fi ibiddatti of ajjeesaa yaala osuma ibidda kanaan dhaamsa jee deemuuti ibiddatti lixee fumaa fi du'aa yaala kanumaafuu waan hundan seenaa isin jenna obboleeyyan keenya maaliif dhugaa na gaafatan baarii na dhehee baarii kana na godhee maal awwa silaa rasaasa yookaan soddasa saasan keessa dhehee ajjeese akka mataa ayyatti na biratti fudhatu maqaa maaliif kanaan jettan maaliif maatumaan waan sanii sagalchaa'u maatu sagal kanarraa wanneen ani jahu yoo dhugaa na gaafatan nuti hayyoota yookaan beekamee kadhanne akka Hacaaluu Hundeessaa kanaa jechuudha dhabbineetuma jechuudha barabaraan gaddaa jira jechuudha amma akkanaa wanfaa yoo deeman amma dhugaa rabbii yoo dhugaa na gaafatan imimmaanuu nan qabu yoo dhugaa na gaafatan asirra jiraatus maal nu godha jechuudha waa takka faayidaa inni nu godhan jiru silaa akkanaa hundee Hacaaluu Hundeessaa sanfaa rabbi nu deebisee fadhaan akka mataa hayyetti odoo rabbi biyyeerraa salphisu amma inni hunfaan du'ee silaa akka Hacaaluu Hundeessaa sun lubbuu isaa deebitee nan gammadan akkanaa as keessaa ijoollee yaman keessa jirtu waan hin taane olii gata akkanatti laachitan irra goota akkanaa kana faadhamneeti irraa jiru asumaanuu jaalatantootaa fi hordoftoota kiyya yoon ta'u qorallee inni jiraame nuuf olchaadha yoon balleessillee akkanaa wanna kun sirreemti irraa ifee kaduu naan jechuun beeksisa uma jiru anillee dharraa wanneen qabaddee dhufee uumama kana asumaanuu osoon ni jiraame jireenyi biyya namaa kun waan jabaatuuf asumaan dalagaa jiru viidiyoo kana isiniif maree inshaallah hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaan isiniin jedha.